Yooyaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee kanaa kun gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa kaaba lixa shaggar yeroo magaalatti cabsee weerartuu diinaa Abiyyi Ahmad faashista Abiyyi Ahmad rukutuudha. Turat kana gooticha waraana bilisummaa Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo yeroo gooticha waraana bilisummaa Oromoo loluu akkasi waboo turat تجابسي وابو تجابس Dukasin gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa kaaba lixa shaggar Risaala Gamoogor jedhamuun beekamu. Humna weerartuu faashista Abiyyi Ahmad yeroo halkan obboroodhaan guyyaa barii hadhaa itti cabsee dhukkee irraa kaasee burkuteessee ukkuteessu. Kana gootichi waraana bilisummaa Oromoo. Bobby,